Yooyyaa yooyyaa jira jirtu bakka jiraatanii har'a geessanii akkasumas jaallan hooggantoota olaanoo ABO booda hooggantoota zoonilee cufaa miseensota loltuu waraana bilisummaa Oromoo miseensotaa fi deeggartoota ABO kan biyya keessaa fi biyya alaa sabboontota ilmaan Oromoo mararfattoota qabsoo bilisummaa Oromoo kan ABO'n gaggeessaa jiru dinqisiifattoota waraan bilisummaa Oromoo akkasumas uummata Oromoo bal'aa guutuu idil addunyaa irratti argamu kan keessaa fi alaa baga amajjii 1 guyyaa waboodhaa geessanii isiniin jenna. Baga waliinuu geenye guyyaa waboodhaa. Amajjiin 1 guyyaa hundeeffamaa fi bu'uureffama waraana bilisummaa Oromoo, guyyaa waadaa fi imaanaa sabaa, imaanaa jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii fi irbuu isaa irra deebiin itti haaromfatu, guyyaa seena qabeessa akkasumas jijjiirraa bara haarawaati. Kanaanis nutis gama karaa YouTube chaanaalii keenyaatiin baga geessanii amajjii 1 guyyaa waboodhaa baga waliinuu geenye isiniin jenna. Waamicha ariifachiisaa jarmiyaan ABO biyya keessaa fi biyya alaatti isinii godhe kabajaadhaan guyyaa amajjii 1 kana ofitti fudhachuudhaan guutuu idil addunyaatti uummata Oromoo cufaaf jarmiyaan ABO godhee waan jiruuf kanuma sababeeffachuudhaan kabaja amajjii 1 kan bara 2026 guyyaa waboo irratti akka argamtan nutis karaa keenyaan gama YouTube chaanaalii keenyaatiin akka irraa hin hafne qooda akka irraa fudhattanii isiniin jenna. Egaa amajjiin 1 guyyaa wabooti, guyyaa kabaja wabooti akkasumas jijjiirraa bara haarawaati. Kanuma sababeeffachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen cimsuun dirqama tahaa jechuudha. Kanaaf Oromoon cufti fayyisanuyyuu keessaa fi alaan keessattuu miseensonni ABO'dha deeggartoonni jaarmiyaa kana jala jirtan guutuun keessaniyyuu dirqama Oromummaa keessaniitii fi qooda miseensummaa keessanii guyyaa sana akka baattan karaa YouTube chaanaalii keenyaatii fi dhaamsa jaarmiyaa ABO guutuu idil addunyaa kana akka isin qaqqabuuf nutis karaa YouTube chaanaalii keenyaatiin dabarsinee jirra. Waliif akka share, like, subscribe gootan isiniin jenna. Fayyaa ta'a. Akkasumas gumaachi akkaan barbaachisaadha jechuudha. Guyyaa kana hooggantoonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoo ABO'dha akkasumas hooggantoonni zoonilee cufaatu miseensonni waraana bilisummaa Oromootii fi guyyaan kun maal akka ta'e ni barsiisu akkasumas ibsa bal'aadhaa fi barnootaaf waan ta'u achirratti karaa hooggantoota olaanoo waraana bilisummaa Oromootii fi zoonilee cufaatiin achirraa dhufanii guyyaa san jaallan dirree irraa dhufanii wajji waan kabajnuuf guyyaa san amajjii 1 bara 2026 guutuu idil addunyaatti bakka miseensonnii fi deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoo jiran cufattu waan gaggeeffamuuf akka irraa qooda fudhattan nutis ni hirmaanna, isinis koottaa hirmaadhaa isiniin jenna. Dabalataan ammoo warri jaarmiyaa kana jala hin jirre jaarmiyaa kabajaa fi ulfinaa kan ABO jaarmiyaa siyaasaa fi waraanaan of danda'e kana jalatti Oromoon cufti keessaniyyuu warri ijaaramtaniitiin duraan jirtan akkasumas dirqama miseensummaa keessanii bahadhaa isiniin jecha. Warri jaarmiyaa kana jalatti ijaaramuudhaaf fedhii qabdan qabsoon fedhaan malee hin taatu waan taateef akka dhuftanii irraa hirmaattan akka jaarmiyaa kana jalattis ijaaramtan waamicha Oromummaa isinii dabarsina. Kanatti aansuudhaan amajjiin 1 guyyaa waboodhaa kun maal akka ta'ee fi maalummaa isaa barnoota duraan qabnu irratti dabalata arganna. Akkasumas qabsoon kaleessa turte maalirra turtee fi ta'arraa hoo maalirra jirti akkamitti
rarraga bilisummaa irra jirru kana akkamitti itti fufsiifnee qabsoo ABO WBO'n biyya baasaa Oromiyaa walabaa ijaaree bilisummaa saba Oromootti horee Oromiyaa daangaa itti godhee sabni Oromoodha biyya abbaa isaa irratti mootummaa mataa isaa dhaabatee ofiin hanga of bulchuutti waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu jijjiirraa hin qabne itti kennaatii jira. Kanaaf nutis hundi cufni keenyaayyuu akka irraa hirmaannee guyyaa WBO kana wajjiin kabajnee gumaachaan cinaa dhaabannu isiniin jenna. Fayyaa tahaa. Oromiyaan biyya, Oromoon saba, WBO'n haa waaru, injifannoon uummata Oromootiif. Wal argaan keenya amajjii 1 guyyaa WBO haa ta'u. Iji nagaa wal nu haa agarsiisu. Injifannoon uummata Oromootiif. Horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a.